عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا daawwattoota keenya qaqqaalii bakkuma jirtanitti salaamanni keenya lagaa fi gaara qaxxaamuree isin nuuf haa ga'u. Mee duraan dursee baga baatii kabajamtuu baatii ramadaanaa tanaan isin gahee sooma keessan arraan gahanne walumaanuu isiniin jecha atiin soomantu kun waa meeqarraa if qabdee fedhii lubbuuteetii waan garaagaraa waan duree soomana dura gooturraa illee diluma xixiqqoorraa illee if qabdee gisee rabbiif jettee soomantu. Sawaaba keessan jechu rabbumaatu beeka. Rabbuma soomana kana sirra kaa'e sirra dirqama godheetu sawaaba kee beeka. Rabbiilleen ifiin qabate. Sanga isaa ammoo namni irraan fayyadames jira. Subhaanallah. Rabbi warra san irraa nun godhiniin isiniin ja'a. Maaliin jechuu barbaade ni beektanii? Keessattuu yaa dubartoota keenya shamarran ni beekna gaa haala jiruu fi hojii mana keessaatis walumaan beekna. Sooma kana akka gisee soomanni seene wanti soomanni kun seenuuf mana keenya ari'oonfachuu nyaata duriin hin goranne nyaata babbiriidhaa gorachuu keessattuu baay'inni nyaataa afaan kasoomanaan dura fi kasoomana keessaa dhiisigaa kun waan beekamaadha. Garuu haa ta'u rabbiin dandeettii siif kennee akkasii godhachuu dandeessee waan qabdurraa yoo rakkataaf kennite nyaata mana kee keessa nyaatu gosa hundarraa akkasii qopheeffattee yoo nyaattes yoo ibaadaan ta'e jiraatte waa hunda akkasii yoo godhatte yaa maasha Allah. Wallahi wani si daangeessin jiru ammallee itti si faayidoomsin jaa yoo garuu ammoo qabeenyas qabaattee akkasii nyaachuus akkasitti uffachuus akkasii qopheeffachuus rabbiin si laaffisee garuu soomanni kee bakka takkaan irruu salaata gisee irratti kan salaanne yoo ta'e xiqqaa keenyaaf yoo rahmatan goone kanurra guddaa yoo nuuf hin kabajne maaliif soomanna duba obboleessa kiyya obboleetiiti keessattuu dubartootaan jee akkumaan dura ibsuuf jedhatti nyaata qopheessuu fi nyaachisuu fi nyaachuun illeen osuma jiru ibaadaan rabbiitis keessa haa jiraatu keessattuu salaata yeroo irratti eeggachuu wallahi tana dubartootaa fi dhiira waan hin adda baasuu hin qabu. Maaliif gama dubartootaatiin hojiidhaatu biizii godha yoo jenne gama dhiiraatiinis eega hiraaba nyaatanii rafan nama asirriifaa furuma faadhaaf irribaa ka'utu jira. Obboleessa kee sirraan barbaachisu nurraa illee hin tolu haala muslimaatillee miti kun yeroo salaataa osuma raftuu san kaatee salaattee jidduunis qur'aana qaraatee zikiris godhachaa maaliif baatiin tun sii dhufte jijjiirama baatii duriinirraa maaliif adda taatee dhufte atis keessatti fayyadamuu qabda. Bar yoo beekte wallahi gadi lallaalle malee irra baay'een uummata keenyaa kun osoo nuti hundi rabbiif mee parsentuma 50 dhibballee hin jedhu parsentuma 50 namni hundi gama rabbii deebi'ee qaaluma isaa keessaa parsentuma 50 osoo goone wallahi rabbii waa hunda nuuf godha. Dhaamsa tokkoon qaba. Rabbii keetitti giseenii fi iyyattu dhuguma akka rabbii waan san sii qeebalu sirriitti yaqiinfadhu dhugoonfadhu rabbiin khiyaanaaf qeebalaa waan kana jedhiitiin itti amani. Wallahi rabbiin siif qeebala. Obboleessa kiyya obboleetiiti kan haajaatiitti tanamatti himuu dadhabdi tanama itti himattullee dhabdi rabbiin gahattee rabbiin siif qeebaluu abdattee abdii guutuudhaan eeggachaa jirtu. Wallahi rabbiin ji'a kana baatii hundarra caalchise du'aayee teessan siif qeebalee osoo soomanni kun hin baane wallahi si haa gammachiisu. Obboleessa kiyya obboleetiiti mee anaafillee du'aayee naa godhaa jiddumaanuu gisuma isinitti tole. Maaliif du'aayin obboleessa duubaa godhu kun baay'ee barbaachistoodha. Maaliif hin jaane beektanii? Gisee ati du'aayii naaf gootu yookaan gisee nii fi an du'aayii siif godhu ani ilma namaati niin dogongorsa. Garuu giseen du'aayii siif godhu san malaayikaan ta hojii rabbiin irra kaa'e malee waan biraa hin hojjenne san tan hin nyaanne tan hin dhugne ta ajaja rabbii malee waan biraa hin hojjenne san atiifillee rabbi si haa godhu siin jette siif kadhatti. Maasha Allah. Ati tarii ilma namaati bar sababaa dilii ta'eetiin du'aayin san sirraa gad deebi'uu malti. Garuu nama hojiin isaa guutuun ajajuma rabbii qofa ta'e malaayikaa warra rabbitti dhiyaatu san akka malaayikaan san du'aayii anaa fi isiniifillee gootu ni barbaadna miti eeyyan ni barbaadna anillee ni barbaada. Gama dhaamsa kiyyaa kaniin dura jalqabeetti yoo hin deebi'u dubartoonni keenya baatii tanarraa fayyadamuu qabna. Maaliif jennaan namuu haajaa qabna namuu hawwii qabna namuu galma qabna bakka ga'uu barbaadnu geenya. Baatiin tun dhuftee osoo irraan fayyadamne akka nuun dabarre anaa fi atiifis dhaamsa kiyya. Maaliif hin jaane beektanii? Du'aa'iin tun waa meeqa sirraa deebisti? Waa sadii sirraa deebisti. Takka
yooni fi siiqee balamte yoo du'aa isa siiqee balamte ammumatti waan san argatte maasha Allah taate takka ammoo balaa sitti as deemtu taate firraa quban qabne sirraa deeffamti. Ta sadaffaa ammoo guyyaanii fi nam tokko lubbuun takka lubbuu takkaaf hin rifanne guyyaa haatinu maalayyaa haati si dhalte tata sirra kattee si deesse'u yaa rabbi lubbumatii yaanna baasi jettee si dheessitu guyyaa qiyaamaa guyyaa aduun akkasi nama gadhiyaatu san yaa subhaanallah guyyaa san du'aayin teessan ta'ati addunyaarra kadhachuu turte achi sii qeebalamtee si cinaa dhaabbatti. Ta sadeenitu nu qeebalamtu rabbi nuuf haa godhu kadhaa teenyaasi dhaamsi kiyya dubartiinis dhiirtiinis akka baatiin tun nu hin dabarre kadhaa teenyaas khayrii gurguddoo baatii tana keessa jirtu salaata taraawihaa haa ta'u sunnaa baay'isuudhaan haa ta'u qur'aana qara'uudhaan haa ta'u masjida jama'aa salaatuu haa ta'u haadhaa fi abbaa keenya kaddamuun haa ta'u wantootuma khayrii rakkataa gargaaruun haa ta'u wantoota garagaraa kan sadaqatul jaariyaa nuu tahan kanneen akka qur'aana faa binnee masjida kaa'u warroota harka qalleeyyii deemnee gargaaru warra nu gadi jiraniifillee gorsa laachuu warra nu ol jiraniifillee yaadachiisa kannu wantoota akkanaa khayriin kun yeroo hunda itti fufti keessattuu ammoo baatii ramadaanaa tana irra jajjabaannee irratti wal kakaafne hamilee waliif goone itti haa hojjennuun isiniin jaa obboleettii tiyya akkumaan yeroo jalqabaa jeetti soomni ni jira eeyyanni soomantaa sa'aatii takka qooddee qur'aanaaf gatteessee qur'aanan qaraatu zikriin godha jettee barnaamijni ati baafatte yookaan sagantaan ati baafatte takka illee hin jirtu garuu immoo sagantaa aftira gootu sagantaa nyaata har'a qopheessitu kan har'a waan akkanaatiin godha kana qopheeffatte san qopheeffatta subhaanallah ukhtii tiyya qaalii osuma hojjechuunis jiru khayrii ji'a kanaa akka nuun dabarree jechuu barbaadeeti naafuu badhaagaa yeroon irra deddeebi'ee waan kana jedhu dubartoota keenyaaf wanniin dhaamsa kana dhaamuuf irra baay'ee warroonni hojiin illeen itti baay'atu numa warroonni waa hedduu harkaa qabus warroonni waan hedduu tolchuu fi balleessus numa waan ta'eef dhaamsa kana yooniin har'a waaniin irraa hubadhe kanarraa isiniif hin dhaamne anis guyyaa biraatti gaafatamuu mala guyyaa rabbiin kiyya na gaafatu akkan deebisaa hin dhabneef je'eeti maaliif baatii tana amma keessa seenne kunoo soomanii fuulaachi garagala ni dhufanii kuta garuu kan irraa fayyadamu hin jiru nama irraa fayyadamu sanirraa nu haa godhu anaa fi isinilleedha namoota hunda kana keessaa namni tokko yoo dhaamsa kiyya kana dhagahee yaadate waanuma dureen beekusa yaadate itti fayyadame anis wanni hanga sirra nama gammachiisu hin jiru maaliif irra caalaan warroonni khayrii asirraa dabarsu kun daa'iiwwan keenyaa fi warroota dhaamsa babbareedaa sooshaal miidiyaa kanarraa nu dabarsan haa galatoomanii umrii isaanii rabbi nuuf haa dheeressu mee ilaala sheerii fi laayikii fi kanallee godhaa yoo nufi jechuu baatan dhaamsi isaan achirraa dabarsan saniitu qalbii teenya tana nu tuqee wanta silaa nama kaanii goonu san goonee fi sheer waliif godhuu jechuun obboleessaa kee obboleettii ta'e taquban qabaanneef dabarsitee khayrii fi qooddattee kana isiin dhageessee irraa fayyadamuu malti innis dhagee irraa fayyadamuu mala kanumaa fi baatii kana keessaa waan takka kaayyadhaa maaliin innis ni beeytanii sagantaa takka baafadhaa sagantaan sanis akkaataa itti du'aa'ii itti godhattan waan kadhachuu feetan waan rabbirraa argachuu barbaadan san barreeffadhaati lafa kaayyadhaa yeroo itti aanutti akka qeebaltii waan sanii shuuritti argattu yaqiinfadhuuti wallaahi kadhadhu mee rabbii keenya haa kadhannu rabbii waan kana naaf qeebala jennee itti amannee haa kadhannu atis akkasi kadhadhu anis akkasittiin kadhadhu sinilleen akka rabbiin naaf qeebalu asumaan du'aayii naaf godhaa yeroo isin du'aayii teessan haajaa teessan rabbitti himattan dhuguma an isin hin arku an isin quba hin qabu garuu rabbiin itti isin himattan san ana na arka ani immoo bakkaan jiru du'aayii teessan san akka rabbiin isiniif qeebalu du'aayiin isiniif godhaa isinilleen akka du'aayii tiyyasan rabbiin naaf qeebalu du'aayii naaf godhaan isiniin ja'a sooma kanarraa haa fayyadamnu khayrii hundarraa irraa haa qooddannu xumura irratti wanniin jedhu namoonni sooshaal miidiyaa fayyadamtan kan dhaamsota garagaraa dabarsuu dandeessan maaliif idda waan biraa maalaa yaa'anii waan hin taane asirratti gadhiistan kana maal qaba osoonii fi waan rabbii takka qabattanii dhaamsa tokko asirraa dabarsitan hadiisuma takka illee maantaan asirraa dabarsatan
maaliif tatteessanii isiniin jechuu barbaada. Warroonni dabarsaa jirtan ammoo jazaakumullahu khayran jabaadhaa itti fufaan isiniin jaa. Sagantaa kiyya kana egaa jalqabarraa kaatanii hanga xumuraatti na waliin turuu keessan abdiin qaba. Namoota biraan akka geessanillee akkumaan dura jee abdiin qabaa. Ammas sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti sagantaa gama toora miidiyaa keenyaa kanaan isiniif dabartu kallattii hundaanuu hordofaan isiniin ja'a. Manni barumsaa keenyallee miidiyaa mataasaa qaba. Ni beektan karaa hedduudhaan hordofaa turtanii arras immoo karaa kanaan isinii deebinee jira. Kun Bilaal miidiyaa maqaa isaatiin bannee karaa keessaniin karaa yuutuubaa, teelegiraamaa, tiktookaa akkasumallee sooshaal miidiyaa karoota kamiinuu dhaamsota keenya kan asirraa dabran musliimoota addunyaa kana hundarra jiraniif carraa bareedaa kana isiniif uumneeti jirra. Isiniin ja'a manni barumsaa keenya. Nuti kunoo barattoota keenyaan eegallee jirra. Barsiisonni keenyallee kanneen dhaamsaa sirraan isiniif dabarsan baay'een isaanii jiru. Isinis daawwattoonni keenya irraa fayyadamaa. Dhaamsa gara miidiyaa keenyaatiin dabrurraa fayyadamaa. Namoota hedduu biraa akka nu dhaqqabus nuuf godhaa isiniin jenna. Ani har'aaf gama kiyyaan xumuradheetiin jira. Sagantaa miidiyaa keenyaa kan hafanii wajjin turtii gaarii. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.